ህልማይቼ ማታ ከማዶ መስኩ ላይ ቁጭ ብለን ዋርካው ስር ፍቅርን ስንወያይ የሚወድ ልቤ ገና አይቶ ሳይበቃ dhimmi har'ana fide dhimma Muktaar osoo hin taane dhimmi har'ana fide dhimma Caaltuu osoo hin taane dhimma keessan dhimma koomentaataroች dhimma warra koomentii warra gama sooshaal miidiyaa kamiiniyyuu osoo waan hubatiin waa darbatu YouTube qofaa miti gama kamiiniyyuu osoo addan baafatiin osoo waan kun eessaa ka'ee maaloodha jedhanii osoo dhugaa soba addan baafatiin warroota jecha darbatan warroota harki isaanii barreessuu malee qalbiin isaanii xiinxaluu hin beekne isaarra dubbachuu nufe nagaan dagannee ashamaar kafuun nageenyi kan kan jala kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii hordoftoota boonee entertainment warra keessaa warri alaa warreen afaan koo dhageessan cufti keessan guutuu addunyaa irratti warra argamtan akkam jirtu nagaa keessan ana obboleettiin keessan boonee entertainment nagaa kooti galata rabbii baga viidiyoo biraatiin walitti deebine maarree viidiyoo kana laayik godhaa sheer godhaa warroonni mana kiyyaaf haarawaa taatan maatii nuuf ta'uun akkuma maatii nuuf taatan immoo yaada keessan koomentii inboxii nuuf kaa'uu indagatiinaan dhaamsa keenya yeroo hundaati warri hangaadhaan wajjin turtan galatuumaa galanni keessan milkaa'ila haa ta'u jechuun kadhata keenya yeroo maraati tole gama yaada kiyyatti darba yeroo baay'ee nuti gama sooshaal miidiyaa kamiin yoo ta'e kam gaafa nam tokko waa tokko qabatee gadi dhufu dubbiin kun eessaa ka'ee eessa ga'a eessatti dhaabataa maal fakkaataa jennee adda hin baafannu maaliif akka ta'e hin beeku nuti jarri kun Muktaarii fi Caaltuun haadha manaa fi abbaa manaa Muktaar 2 fuudhuu danda'a 3 fuudhuu danda'a 4 fuudhuu danda'a isaaf eeyyamamaadha ani yeroo hunda kana dhaabadhu gama shamarraniiti akka yaada kiyyatti akka ilaalcha kiyyatti akka fedhii kiyyatti dubartiin tokkicha abbaa warraa isheetiif ishii qofaaf akka malutti hin beeka akka kanatti sin hawwaan akka kanatti sin beeka abdadhallee Muktaar dubartii kana irratti haa fuudhuu haa dhiisu nu waan beeknu hin qabnu garuu Muktaar dubartii kana dhiisee kan biraa jaallatee murtaa dubartii kana akkas godhee murtaa dubartii kana kaleessa butee kaleessa maal godhee otoo kaleessa adabameera ta'ee otoo kaleessa hidhameera ta'ee osoo kaleessa maal ta'eera ta'ee keer fuudhuuf mirga isaati garuu immoo wanti kun dhugaadha waan kana dhugaa isaa adda baastanii beektanii fakkeenyaaf Caaltuun eengada gaafa Muktaaritti heerumte nama kaameraa dura taa'uu sodaatu nama kaameraa danda'ee ilaalle amma dhuguma Caaltuun viidiyoo waraabdu kana hunda ofii idiit gootee daa'ima wajjiniitiin ofii idiit gootee poosti gootii no walumaan dalaguu jiran quba wal qaban walumaan ta'anii koomentii keessan illee dubbisuu jiran koomentii keenya illee dubbisuu jiran wal beekan quba wal qaban hojiidha hojjechuutti jiran nu hoo adda baasnee dubbiin kun eessa ga'a hammam dhugaadha eessaa ka'ee jennee adda baasnee ilaaluu maaltu nu dhorka fakkeenyaaf ummu kaanus fakkeenya isinii fudha dubartii jabduu dubartii akka hawaasaatti illee fakkeenya guddoo namaa taatu dubartii tattaaffii hedduu qabdu dubartii kaayyoo isheetiif bakka qabdu mana isheetiif bakka qabdu dhala isheetiif bakka qabdu karaa hedduu dubartii fakkeenya nuu ta'uu dandeessu gama yuutuubii kanaan illee gama kamiinii jechuudha amalaan illee yoo ta'e ummu kaanus koomentii abu kaanus jalatti eengadda dubbistanii jirtan maal argitanii faraddan ammamsee dubbiin kun eenyu biraa dhugaadha eenyu biraa soba jettanii adda baastanii beektu amma warra koomentii irraa taphachuutti jira dubbiin kun eessaa ka'e eessatti dhugaadha eessatti soba haqa jaarsaa fi jaartii rabbi tokkicha kan beeku tarii abu kaanustu ummu kaanusti balleesse tarii ummu kaanusti dogoggoree deema ta'uu danda'a garuu jarri kun hanga amma haadha manaa fi abbaa manummaatiin jiran adda ba'anii jiran adda baanee isiniin hin jedhe kaleessa wal mari'atanii gaa'ela isaanii dhaabban isin maaltu komentii jalatti
wanta namni kaleessa 99 gaarii hojjete badii har'a nama tokko ilaaltanii dhibbaffaa tokkoffaa ilaaltanii jechuudha. Maaltu hanga kana akkasiin koomentii katabdan wanti akkasiin laphee nama cabsitan isin ajaji maali? Maaf hin hubattan? Maaf hin qalbifattan? Waan nuti har'a goonu, waan nuti koomentii har'a nuti barreessinu, nama koomentii barreessinu sana aarsaa hedduu kaffalchiisuu danda'a. Nu waan namni sun dubbatu, waan namni sun jiru, waan namni sun dalagu ilaalla malee nuti warri koomentii barreessinu immoo koomentii nuti barreessinu kun eessa ga'a? Maalitti nama geessa? Maalitti nama ajajaa? Kan jiru adda baasne hin beeknu. Maaliif garuu? Fakkeenyaaf Muktaarii fi Caaltuun piraankii irratti dalaguu jiran arguu jirtan. Caaltuun dhuguma haadha daa'imaati. Mucaan kun waa'ee viidiyoo badaa hanga kanatti gadi fageessite waan beektuun qabdu yeroo kanatti jechuudha. Viidiyoo kana teessee waraabde edit goote yeroo kam gadi gadhiisti. Muktaaruma faana walii gananii waliin hojjechuu jiran, dalaguu jiran, hojiirra jiran. Nu garuu maaf ariifannaa dhagaa fiigiyya? Osoo waan tokko dhugaa isaa soba isaa adda baasnee hin beekin maa ariifannaa? Hayyee dhugaa immoo yoo ta'e kaleessa wal mari'atanii jarri kun wal fuudhanii, nu mari'atanii miti wal fuudhan. Maaktu koomentii jalatti Muktaar irratti duuluu isin geesse? Amma Muktaariif dubbachuutti hin jiru. Maal jechuutti hin jira? Waan hunda wanta gadi dhufu hunda wanta miidiyaan qabatee deemu hunda dhugaa qabannee asitti dhugaa. Fakkeenyaaf mana kiyyaa jennu amma manni Caaltuu kun mana kiyyaa jennu. Asii ana biratti dhugaa. Bor bakka biraatti illee dhugaa. Harkuma har'a asii katabetu borlee iddoo biraatii katabaa jechuudha. Kanaaf kallattii kamiiniyyuu waan gadi dhufu hunda adda baasne beekuun, ilaallachuun, obsuun, ariifachuu baachuun nurraa eegama. Nu barbaachisallee. Hanga dubartii taanetti ammoo jechuudha. Dubartii irratti hin duullu. Amma Caaltuuf dubbachaa hin jiru. Isin Caaltuu irra gortanii Muktaariif dubbachuu jirtan. Maashaallah galatooma. Garuu osoo Muktaaritti hin duuliin dura, osoo Caaltuuf hin duuliin dura waan sun hangam dhugaadha? Waan sun hangam sirriidha? Waan sun hangam qabatamaan jarri kun wal lolan, hangam qabatamaan Muktaar intala kana dhiisee intala kana fuudhe? Waan jedhu adda baasne beekuun kan keenyaadha malee dubartiif hin duulinaa miti. Dubartiif hin duulla gara kamiiniyyuu. Haqni dubartii gara kamiiniyyuu haa kabajamu. Dubartiin gama kamiiniyyuu haa kabajamtu. Isni galee warroonni jechuudha. Warroonni eengadda koomentii abukaanuus jalatti haadha kaanuusin laphee cabsuu turtan. Warroonni isheen eengadda akkatti qalbii isinitti cabde viidiyoo isinirraa dalagde koomentii keessan illee ol baastee hin jirtu. Isin I don't know beeku. Bakka hundatti immoo kan warratti duulu nu dubartoota. Nu shamarran bakka hundatti hanga dandeenya dhiira sappoortii gochuu jaallanna malee, hanga dandeenya dhiira jabeessuu jaallanna malee nu walii keenyaaf badaa hanga kanatti gahee waliin qabnu. Maaliif akka kanatti dhiini keenya walii keenyatti akka hadhaa'u I don't know beeku. Kanaaf walumaa galatti akkuma jirutti nu waliif akkuma taanetti wanta gubbaarraa gadi dhufu wanta uummanni bebbeekamoo yookaan immoo uummanni famas jedhaman kun qabatanii gadi dhufan hunda ugaa goonee jala kaachuun barbaachisaa miti. Of eeggadhaa. Rabbiifuu sirrii miti. Ariifachuun sirrii miti. Of course irraa dalagaa viidiyoo rakkoon qabu viidiyoo isaanii muraa maal godha inni kun hojiidhaatti hojjechuu jirtan rakkoo miti. Garuu koomentii warroonni koomentii barreessitan warroonni koomentii nama laattan gama kamiiniyyuu gama feesbuukiin gama tiiktookiin gama jechuudha gama sooshaal miidiyaa kamiiniyyuu warroonni koomentii badaa namaa barreessitan rabbiifuu of eeggadha. Maaliifi koomentiin keessan sun maal akka balleessuun beektan sin in katabdan malee keessaa warri tiiktookii irrallee jechuudha. Tiiktookii irrallee fakkeenyaaf ajandaa gidduu kana deemaa ture, ajandaa Mubaarakii fi Maakii gidduutti deemaa ture, Aslii gidduutti deemaa ture. Warri koomentii gaafa jarreen kun har'a tokko ta'an, gaafa jarreen kun har'a araraman, gaafa jarreen kun har'a qalbii walitti fayyan eessa jirtu? Maaltu sin fudhata? Lafa maaltu sin fudhata? Warroonni kaleessa Maakiitti duulaa turtan, warroonni kaleessa
mubaarakitti duulaa turtan isaanoo kunoo har'a tokko ta'an isaanoo har'a kunoo waliif dhiisanii isaanoo wal bira jiranii isin har'a boolla maaltu qotate gadi sillexa isin warra koomentii kanaafi harki keessan gaafa waa barreessu maal barreessaa gaafa waa gootan maal gochaa jira wanti ani gochaa jiru kun hangam sirrii wanti ani gochaa jiru kun hangam waan gaarii jettanii ilaaluun kan keessanii fi kan keessanii jechuudha because aarsaa sin kaffalchiisa waan ta'eef har'a ta'uu isuu mala kallattii kamiiniyyuu of eeggachuun barbaachisaadha xiinxaluun barbaachisaadha sammuun amma nutti kennametti ani amma jechuudha galanni rabbi guddaa faatu gama kamiin jechuudha guyyaa takka koomentii badaatiin argameen beeku argamuuf illee hin ta'u oddoo kanatti baay'een proud of godhaa jechuudha hedduu isinii gale bakka hundattuu koomentii kiyyanan eeggadha ungaan koomentii eeggachuurra darbee jechuudhaan bakka warra wal arrabsan sana bakka warra walitti galagalanii wal nyaatan wal ciran sana hin taa'anii jechuudha isinii gale kanaafi waan hundumaa ilaaluun adda baasuun gaariidha waan hundumaa hubachuun gaariidha isinii gale keessaa immoo warroota kanatti yuutuubii dalagan kana akka isaan yuutuuberoota ta'an osoo beektanii akka isaan dalagaarra jiran osoo beektanii akka isaan hojiirra jiran osoo beektanii deebistanii isin koomentii jalatti gaafa amma kana duultan baay'ee fokkisaadha jechuudha hin barbaachisullee isinii gale isaanumatu wajjin jira osoo dhugaa wallalaniillee isaanumatu araaramaa jechuudha har'a nuti nama tokko irra gorree nama tokko gaafa arrabsine har'a nama tokko irra gorree nama tokkoof gaafa dhaabanne bor gaafa isaa walitti deebi'anii araaramanii gaafa isaan tokko ta'an nuyitu lafatti hafaa jechuudha nuyitu kantuu ta'aa jechuudha isaantu wal bira jira isaantullee dhiifamu wal gaafachuu danda'a isaantullee wal araarsuu danda'a immoo muktaarii fi caaltuun kun dhugaa rabbi tokkicha akka kanatti ifa jechuudha kan isaanii soba akka ta'e kan isaanii akka kanatti ifa xinnollee kan na rifaasise ana waa'ee abukaanusii fi waa'ee abukaanusii jechuudha namni gaafa gargar fagaate qilleensi gaafa nama gidduu gale qilleensi gaafa bultii gidduu gale baay'ee rakkisaadha hayyee akka qilleensi bultii gidduu gale osoo beektanii ammoo isin warra koomentii har'a abukaanusiin kaleessa eenyutu daa'ima kana akka isheen uf bartu kan taasise eenyutu aarsaa guddaa duukaa kan fale osoo argitanii har'a koomentii jalatti dubartii kana gaafa cabsitan dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiistan keessaa dubartii taatanii jechuudha hiree keessan hin beektan bor jechuudha dogoggoruu dandeessi osoo abbaa manaa ishee ta'ee jiru biyya kana deemuu jechuun kaayiroo deemuu jechuun rakkatanii yoo namni du'e fira galanii owwaallatan ofii owwaalamanii biyya sana taa'uu malee jechuudha bakkatti yeroo barbaadan galanii dhala ofii nagarre yeroo barbaadan galanii haadha ofii nagarre yeroo barbaadan galanii waan barbaadan hin godhanne kaayiroo sana deemuu jechuun dogoggoruu kaanus ta'uu danda'a garuu immoo koomentii jalatti waan isheen kaleessa gaarummaa isheen kaleessa hojjechaa turte tola isheen kaleessa gochaa turte karaa isheen kaleessa irra dhufte sana jalaa dhoksitanii har'a badii takkittiin tarii balleessite tarii isatu balleesse kanas ammallee akkuma sila jalqabarratti isiniin jedhe haqa jara lamaanii kan beeku rabbii fi rabbi tokkicha jechuudha isinii galee dogoggoruu dandeessi namni dogoggoraa rabbiin miti isinii galee kan hin dogoggorre rabbi tokkicha namni kamuu dogoggoraadha kanaaf dogoggoruu dandeessi dogoggora ishee tokko kana fuutanii ammoo waan isheen gaarii isheen kaleessa 99 hojjette lafa keessanii badii isheen har'a takkitti balleessite kana fuutanii koomentii abbaa warraa ishee jalatti laphee cabsuun keessan hedduu dogoggortanii jirtanii walumaa galatti gama kamiiniyyuu waan akkasiirraa of eegaa isin hin fayyadu isin kuffisa malee isin hin fayyadu isin saalfachiisa malee aamsa kiyya yeroo hundaati ህልማይቼ ማታ ከማዶ መስኩ ላይ ቁጭ ብለን ዋርካው ስር ፍቅርን ስንወያይ የሚወድ ልቤ ገና አይቶ ሳይበቃ